Oromoota akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jirtan mara nageenya isinirraa jiraatu kun akkuma isin beektan ASJU'n keessan. The ASJU show is back. We are back folks. We are back. Deebine ASJU show'n deebi'e. Maaliif deebitoo jettanii namni Oromoo dubbataa jiru hin jiru. Sanuu keessatti real talk waan jedhamu dubbii dhugaa haasawa dhugaa waan jedhamu. Real talk waan jedhamu namni Oromoo dubbataa jiru hin jiru. Kanaaf ASJU'n the Oromo Republican the ASJU show'n kanaaf isinii deebi'e. Oromoo isin conservative Republicans. Nama haqa dubbatee isin uummata akkasiiti moo uummata demokraasii qottaan martin walumaan haqii goonee saafaa tokkorraa waluma saamaa gaafa mara waliin nyaataa walumaan akka mishaa jiraatu hin dandeenya jettaniitiin. Akka lawwanii wal keessa kanaaf deebi'ee ASJU'n keessan kanaaf gadaa keessan isin deebisuuf gadaa Oromootti deebuu feenaa namni gara deebuu fedhu nama Republikaanii ta'e osoo Republikaanii hin taane gadaa keetti deebuu feetu namni bilisoomuu fedhu nama Republikaanii ta'e akka mataa ofiitti illee akka namaa tokkotti illee namni bilisoomuu fedhu nama Republikaanii ta'e. Namni marti akkuma bilisoomeetiitti warri demokraasii kunniin marti mallaqa mootummaarraa bakka marayyuu dalagatee walitti hammaaratee tabiraatiif deema malee warri demokraasii kun warra mallaqa namaa kennu miti nama soban mallaqa kennina mootummaan kenna mallaquma gaggalaasee mana barnootaa bareedaa si ijaaraa hospitaala bareedaa si ijaaraa karaa bareedaa si ijaaraa jira hin beektanii miree kunoo Itoophiyaan gara 25 miliyoo demokraasiin bultee keessattuu Oromoon wata akkan arganne the majority got nothing. Who's calling me at this time? The phone number says Ethiopia, see? Ethiopia. I don't want to show it. But I'm tired of people from Ethiopia calling me because they are struggling. I'm struggling too. I cannot help you. Sorry. America's not heaven. The liberals here trying to make America heaven, but it's not working out. As a republic, America is doing pretty good. Now we have a Republican president. We are doing pretty good. Oromoon nam akka Trumpiitiin nama jabaa feeti malee Oromoo bakka jirru maratti kabajaan argattu Oromoon. Mee Oromoon eessa kabajaa argatti kanatu na aarsee OMN illee lamuu dubbataan jiru. OBN Minneapolis dhufee OMN asii dhiitee bakka inni buusan beenu. We don't have OMN anymore. Where is OMN? We don't have Oromo Media Network. It's so sad. There is no Oromo voice anymore. This is why Oromo Republican in case and the ASJU show is back for you folks. For you, namoota Oromooti yes. Isinii deebi'ee Oromootati addunyaa illee Ingiliffaan ASJU keessan akka itti beektanii mitiire. Kanaafuu show kanarratti subscribe godhuun dagatinaa haasawa dhugaa dubbannu challenge na godhaa jala kana barreessaa. Jechoota warra liiboo kana aarsu lagas maran dubbadhu maach bakka Oromummaa tan akka duudhannu godhuun bichaa waan fedhuuf warri bakka Oromummaa tan duudhatu feetan bakka bilisummaa Oromoo tan duudhatu feetan bakka freedomii addunyaa kana namni ba'uuf kana mara ka dhugaa ka addunyaa mara keessa eessa akkatti argan kana haasa'uu qabna. Wanni suuditti sun baay'ee na aarsa akkuma nama baay'ee aarsa. Yeroo mara bakka wanni Oromoo kun bakka dingatuma shak nu godhan yeroo maraayyuu bakka. Shaki makana bakka dibbimu tuma respondi osoo goon bakka Oromoo hiyyoo mataatuma bakka marka kabajjaan qabna ta'e Oromoo. Na kabajjuu qabdi biyya addunyaa tun hin martinu kana godhuuf gara Republikaanii gara tokko kana asaa dachaanu gara Oromummaa dhugaa sana argatanii gara afaan Amaaraatiin sitti haasaa uffata aadaa Oromoo si gurguratan gara akkasii sanniin dhaabuu qabna argatanii gara kun baankii Oromooti jedhanii afaan Amaaraatiin waa marayyuu si sharafan kan argatanii gama akkasii kanneen bichaa dubbii jajjabduu argatanii reeyoota keessanii akkasii dubbanna ASJU the Oromo Republican show irratti. Mata dureen haasawa kiyyaa martinuu aadaa Oromoo irraa kaka'e daldalaaf qabeenya irraa kaka'e siyaasaa irraa kaka'e entertainmentiif book review illee hagas maran godhuu fi buuka jajjabaa kanneen illee dhufee asirratti filaasafii kanneen asirratti waliin gamnallee ofeetan jiran. Like maaf sheerii asirra garroobdanii kaamentii jala kana gootanii chaalenjii na gootanii dubbii Oromoo duudhan. Dubbii Oromoo yoon duudhannee jiran namoonni kabaju. Addunyaa tana mara keessatti bakka tokkotti illee bakka Oromootti kabajan argaa hin jirru. Oromoon kabajaa argatuuf gara tokko isaa dachaanu.
fundraising warra lino libro kan argitanii warra Oromoon hin bilisoomtu we are Ethiopianist forever jedhaniituma fundraising mana kana kiisiin luqqisan kana mallaqan ni margat goonee dhaabuu qabna tokko gad fundraising kinnina Oromoo grouping wamara ijaaradha grouping wal dhaabaa deema group yoo jedhu like small group businesses like thousands and thousands of them like that's how we move right real estate group in la sinjira kabralle chinjira urga barille group in jira bishanle group in jarani privatize everything male akam mangisti Ethiopia kan gelagaleeti nusul mangisti Ethiopia ni ja itni matwana kazi zano amantan mangisti mana barnota barida mangisti Ethiopia na ijara jettani kaman dangan Oromo keessat it's not gonna happen. We're gonna have happening in town argitani mallaqe san taxi nakambaan akambaan Amerikatti magaalaanin guuranii state in gurani federal and lenguran federal non ko fijete state non ko fijete akasim magalon school of ijarte magala jer America ke sot usani America na kana grassroots kan strong legal grassroots ke sanga devine lafate narhamne lafate nakabatu kana kadu ne dalannu gar republican kan asada chanu Oromo Republican Party rat hadalannu sinjeda kana dalagwan sunu ha'ansun Oromo bakjirtan mara afan Oromo ke nakati tufatani torban tarewan kesa tarbetan torban santo nadudat bebeka Republican Oromo barbaachisu naadudate naaymesun kanaafu jaran asaadachanu gara Oromo teenaasan gara lakkoofsa guddaa ummata kan argitani addunyaa keessatti lakkoofsa namaatiin 35 bal'ina lafaatiin 36 intaan addunyaa irra gaafa bilisoon akkama hiyyoomannee bakka mara Oromoo fundraising maaf waa'ee Oromoo wanni martinuu fundraising naa eekamuu taate tanaan dubbii inadequate funds ka jedhan kana irraa argatanii nyaata gaangeen kan argatanii huqqatanii qal'atan akka biyya teenyaa kana akkas ta'uun feena kanaafu gara Republikaanii kan as dachaa liberalizummaa sana argatanii nama maraayyuu haqii goonee Somaaliillee haqii goonee Amaarallee haqii goonee Tigreellee haqii goonee Suudaanillee haqii goonee Ingilisoomni warra kan osoo haqii goonu beelaan duun warri jettan garas nurraa ta'u warri liibiroo sun amma warri liibiroo sun akkas jedhee ofii deemanii lafa fudhatanii argatanii malee si ijaaraan jiran Oromiyaa ijaaruu qabna Oromiyaa ijaaruuf Ripaabilikii ta'uu qabna Ripaabilikii dhaka biyya ijaaru sanii biyyi martinuu yoo bilisoomte Ripaabilik fiin jetti saniif ayiriin nama maraatu Ripaabilik ofirraa qaba kan mangistoota kanneen mallatni jiraallee saniif Ripaabilik ofirraa qaba kana waan ta'eef jarana galatoomaa welcome back naan jedhaa jala kanatti kaamitiidhaaf chaalenjii godhuu hin sodaatinaa itti fufaa maaliif gara Ripaabilikaanii akka dachaan haasawa kanarraa nagaan fayyaataa peace